Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya har'a sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Sagantaa gaafii fi deebiiti. Kanaafuu gaafiin teenya gaafii addaati isin boorsina. Gaafii wayirraa barattan jennee yaannu. Kanaafuu gara bilbila harkaatiin nu bilbiltanii gaafii irraa qooda fudhachuu ni dandeessanii. Dhiyaadhaa. Jalaan fagaadhee yoo ta'e okay. Seenaa hirmaadhaa. Sagantaan teenya sagantaa gaafii fi deebii akkuma itti fufetti jira. Warri gaafii fi deebiidhaaf hirmaachuu barbaadan bilbila harkaa isinii barreessee jira. Achirra bilbiltanii hirmaachuu ni dandeessanii. Okay. Akkuma beekamu gaafii teessan ta'edaa waan edee isin gaafadhe akka gaariitti addaan babaasee isinii deebiseetiin jira. Achumaan YouTube bakkee show jettanii achi yoo gaseentan achi alaanii harkattanii jechuu deebi'aa isiidha. Achumaan bakkee show subscribe godhaa. Deebisaa gaafiitis achumaan irraa hubachuu ni dandeessan isin jaa. Okay. Seenaa share godhaa wal biraan gahaa. Gaafii irratti hirmaadhaa. Gaafii mata-matattiin isinii kana namuu ni bilbiltan. Tartiiba eeggattaniiti hanga namni tokko bilbile hogguu namni san haasa'u isaa fixate kunis bilbila. Tartiibaan bilbilaa isin hundinuu. Okay. Itti fufa. Seenaa. Jaalala Oromoo. Qindeessaa Mukhtar. Qindeessaa bilbili gaafii. Qindeessaa Mukhtar. Hootu. Bilbila achirra si maxxansisa irra bilbili hootu. Gaafiin si gaafadha. Ruduwaan Abzan. Lakkoofsa isinii maxxanseetiin jira. Gaafiin tiyya. Awwala gaafii duraa isiniifin hima akka namuu dhufu. Okay. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kota. Okay, bilbilanii jiranii. Halo. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sagalee ta'e ol fuudhe. Live irra jirra sagalee ta'e ol fuudhe. Eenyu maqaan kee? Eenyu sinjaan maqaa keetii simadhu achumaan dhiyaadhu. Maqaan kee Abdii. Okay, Abdii. Gaafii ni deebista. Siin gaafadhaayyee gaafii. Okay, gaafiin tiyya takaffaa akka jettu. Waan afaaniin rimee fuudhee waan garaadhaan rimee fuudhee afaaniin dhala. Waan garaadhaan rimee fuudhu waan afaaniin dhala. Akkaneetti. Sagalee ta'e ol kaase akka daawwattoonni si dhaga'utti. Hordoftoonni hundi. Kangaaroo miti. Yaali. Halo. Yaalte? Af.
Gaafii biraa. Okay. Gaafiin tiyyata lama daakkeettu. Abdi. Hin dhaga'amu? Okay. Gaafiin lama daakkeettu namichaatu nin fuudha jee intala akkaan bareeddu takka saahiba isaa fudhatee akkasi mana dubiraa dhaqee jechuudha. Hoggaa kana intalti akka jetteen saahibni isaa duubaa garagalee deebi'e. Waan jetteen na fuuta tara minxaafa sadii afteef. Na fuuta tara takkatti minxaafa sadeen kanarra yoo teesse naafeeti wal fuuna jetteen. Akkamitti irra taa'uu qaba? Tara takkatti. Isaatu irra taa'a. Sagaleen teen dhagamu jawwaalatti warra dhume. Okay. Shaba karaa baase dhagaamaan jiru. Okay. Namni biraatis seenuu ni dandeessani. Gaafiin teenya kanatti gaafii edaa achirratti isinii deebisnee jirra. Har'a gaafii haaraan isinii qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Warri dandeessan as jalatti yaaltanii deebistan kan dadhabe immoo deebisaa isaa waliigala bakka takkatti isinii deebiseetiin YouTube irratti harkachuu ni dandeessan isiniin jaa. Okay. Seenaa dhiyaadhaa. Namni gaafii yaaluu fedhu gaafii namuu mata matatti isin gaafadhaa bilbila. Lakkoofsa kanarra bilbila. Akkeettu gaafiin sadaffaa. Gurbaatu intala akkaan bareeddu nin fuudha jee mana dubiraa dhaqe. Kan sadaffaa jetuunis ta intalaati tunis. Yeroo mana dubiraa dhaqe intalti haalaan bareeddi jechuudha. Sittiin heeruma dachii tana marii irkisii jetteen. Dachii tana yooniif martee kana irkistotee sittiin heerumaa jetteen jechuudha. Laata akkamitti dachii maranii irkisuu kamitti taati? Mee yaala jechaaf jetti gaa'ii waan dubbii kana waan akkam nu gaafatan jina isiniifin deebisee isin garsiisa boodaasi. Seenaa gaafii isiniifin jijjiira bilbila hin sodaatina. Share godhaa wal biraan ga'a. Seenaa. Ayi. Maal ta'e? Hidha gama sagaleen tiyya. Sagaleen tiyya dhagama.
Sagaleen tiyya dhaga'amame. Mee takka takka barreessa warri sagalee yoo dhaga'ame. Didee jira. Oke, sagaleen tiyya dhaga'amtu. Takka takka dhaame sagaleen isin dhaga'amu jirti. Oke, nabira lakkaan jiru. Oke, itti jira seenaa ni dhaga'ama. Gaafiin tiyya akka jettu seenaa bilbila gaafii hogguu isin bilbiltan isin gaafadha adda addatti. Arra gaafiin lallaaftuudha beeke takka idaati miti. Gaafiin arraa lallaaftuudhaan jee marra lallaaftuudha takka idaati miti. Gaafiin arraa lallaaftuudha hota. Oke, seenaa. Oke. Bilbila gaafii waan garaadhaan rimee fuudha tan afaaniin dhala. Gaafiin takkaffaa akkas jetti. Gaafiin lammaffaadha. Namichaatu intala bareedduu takkaan fuudha jee ka'ee bakka ganda tokko dhaqe. Intalti intala hayyuudha. Minxaafa sadii hogguu hafteef taraa takkatti yoo minxaafa sadeen kanarra taa'uu dandeesse teesseen agarsiiste sittiin heerumaa jetteen. Laata akkamitti irra taa'ame tara takka minxaafa sadeen san irra akkatti taa'u himaa kotta. Oke. Gaafiin sadaffaadha. Tan afaanii beektan gaa namni hundinuu ni beeka tana dhuftanii yaaltan jeetiin amana. Jiraa du'aa dhalu. Du'aa jiraa dhalu. Akkanatti. Du'aa jiraa dhalu. Jiraa du'aa dhalu wetti. Gaafiin sadaffaadha. Seenaa. Bilbili gaa tana ni beekta. Kok. Seni bilbili.
سينا خطة مه غافي في ديبي قبنا سجنتا غافي في ديبي تي هرمادا bilbila lakkoofsaan achirra isinii maxxansan irratti bilbiltanii hirmaachuu ni dandeessanii sagantaan irratti hirmaachuudhaaf lakkoofsaan asirra isinii kaa'ee jira bilbilaati hirmaadha. Okay. Abdii Oro baga dhufti seen welcome kotta har'a gaafiin takka edaati miti nama yaachistu. Gaafii edaatis isinii deebiseetiin jira wali qabee bakka takkattiin isinii deebisa kotta yaala bilbili seeni sagaleen tiyya dhagamaan jirtu sagaleen tiyya yoo isinit dhagamaa jiraatte lakkoofsi tokko dhaame lakkoofsi tokko barreessa yoo sagaleen tiyya isinit dhagamaa jiraatte lakkoofsi tokko naa barreessi akka sagaleen tiyya dhagaamtu laaleetiin isinitti fufa. Welcome sagantaa gaafii fi deebiiti kotta seenaa bilbila harkaatiin isinii maxxanseetiin jira namni gaafii shawwal jala deebisee badhaasa qaba akkuma jenne sani gaafii 5 hogguun gaafadhee gaafii 5 shawwal jala deebisnaan badhaasa qaba jechuu gaafii 5 deebisnaan 100 qabda. Riyaala 100 Suudii qabaachuu namni gaafii 5 wal jala deebise. Feetu sarraafattiin si erga, feetu rasiidaaniin si erga, akka barbaadettiin si erga. Kottu. Gaafiin irra waa'ee salaataa faarraa isin gaafanna. Waan gartee waamuu beektan irraa isin gaafanna. Kotta. Hin sodaatinaa kotta. Welcome. Baga nagaan dhuftan seenaa Ukaash Ahmad kottu gaa hirmaadhu gaafii sagantaa gaafii fi deebiiti kotta gaafii isin gaafanna kotta bilbila lakkoofsa bilbilaa kan isinii maxxanse irra bilbila sodaattanii jirtanii hin sodaatinaa kotta gaafii laaftuudhaan si gaafadha meemma tunfaan laaftuu namichaatu salaata asiriiti salaatuudhaaf masgiida dhayne salfiin duraa ijaan qabdu salfiin lamadaa gurran qabdu imaamni quraana dabsee eenyutu karaarra deebisa akkana itti gaafiin diyya salaata asrii salaatuudhaaf masgiida dhayne saffiin duraa ijaan qabdu saffiin lamadaa gurran qabdu
imaamtichi quraana cabse kamtu quraana kana deebise saffii ijaan qabne tana moota gurran qabne mee kota seena hirmaadha ayyee salaata asrii salaatuuf masgida seenne salfiin duraa gurran qabdu salfiin lamadaa salfiin duraa ijaan qabdu ta lamadaa gurran qabdu okay imaamtichi yeroo kana quraana cabse kamtu deebisaa jechuudha warra ijaan qabne moo warra gurran qabne kota bilbila yaalaa kota oo mala maslaawi maali jara keenya sagalee xiyyaatu isinitti hin dhagamne moo maaliif hin bilbille gaafii isin irraan jijjiiraa kota namtichi okay bilbilee tokko halo salaam alaikum ayyee nagaa jira alhamdulillah ayyee maqaan kee eenyu sin jaan himadhu maqaa keetii dhiyaadhu gaafii deebii irra jira ayyee Ahmad sagalee tee ol kaasi maal jette ni hirmaatta okay gaafiin tiyya akkaneetti salaata asrii salaatuudhaaf masgida dhayne salfiin duraa ijaan qabdu saffiin lamadaa gurran qabdu imaamtichi quraana cabsee kamtu deebisa karaa irratti salfii ijaan qabnee deebisa daawwattoota keenya Ahmad akka jee kuno salfiin duraa ijaan qabdu saffiin lamadaa gurran qabdu kamtu quraana cabe kana deebise naan salfii ijaan qabne sanii jee salfiin ijaan qabne akkamit deebisti ijaan harkutti hin jiru okay yaaluu keetiif galatoome gaafii irraan sii deebi'a akkasii galutte salaata asrii salaanneennee kaanee masgida dhayne akkuma masgida dhaynetti ummanni salaata jira salfiin duraa guutuun ijaan qabdu saffiin lamadaa gurran qabdu imaamni quraana dabse kamtu deebisaaf ijaan qabdu taboodaa gurran qabdu warra ija hin qabne jechuunis warra ija hin qabne hayyee quraana cabsa namni imaamni quraana cabsuun ni jirtimi okay yaaluu keetiif galatoomii gaafii siifin jijjiira salaatani salaattaa miti okay salaattu kana keessa salaanni subiidha rakaa meeqa makribni rakaa meeqa guyyattara meeqa salaatta guyyattara meeqa salaatta shanan salaattaa miti lakki sittin guddisuu fakkeenyaaf salaata subii keessatti taraa meeqan laakku barjan
Allah kubarin tarame takbirtan. Akamit. Ha. Wali galat tarame ka Allah kubar takbirta tarame ka etta. Eh. Carran sih kan ada kalam. Inar kanne. Inar kanne salata subida. Inar kanne salat. Eh. Allah kubarin qoftin tarame ka takbirtan. Eh. Daawwattoota keenya isinis ka harkate laala sumaan ol facaasaaf hin jee deebisu jira gaaboo ililli ol facaasi laaddafi badhaasa dafi deebisu eh Allah kubarimmo okay yaaluu keetiif galatoome Oke, Allah kubari dhabdee jirta aficho salata ishaa'ii keessatti sujuudni tarame carraa sirraa dhume bar tun gaafii laaftuu waan taateef carraan sinii kannee carraa sirraa dhume hayyee daqiiqaa lama sii deemas la daqiiqaa 5 jirtai duree immoo 5 sii kanne ayyee dabaladho lakkaa'uuf deemta gaa yeroo 9 jaakuun 12 jaa ayyee hin harkanne warri barreessu jirtanis okay gara gaafii biraatti dabarra gara gaafii biraatti ichi tarkaanfanna gaafiin akkaneetti namichaatu mana dhufe intalaan takka dhufeeti je'een jechuu namni dhiiraa mana kana ni jira ni jira rafuuf jira etteen kaasii jeen in kaasu etteen haqana qaba hayni inni si qabu tokko maali yennaan taa'ayyoon dhaltee dhaleetteen ta haati tiyya dhaltee dhaleetteen mucaan mana rafuuf jiru kunii fi isii maal walii ta'an gaafana ta haati tiyya dhaltee dhaleetteen bar gaafii takka qofaan seef immoo namaaf bilbilu jira gaafii takka qofaan afichoo xiqqoobsi ka bilbilu jiru haa inni jalaa ba'u ka bilbile kun haa jalaa ba'u xiqqoobsi atiis ka 19 afichoo jalaa hin kaasaati dhiisi isa ilaa hin kaasa alo Halo. Assalamualaikum. Akam yo. Jirta.
Jirra alhamdulillah. Oke, toko gaafin keessa irraa fichootis sin gaafadha takka hafeefe. Yayya. Maal jette? Gaafii fi deebii irra jirraatii hirmaadhu. Achumatti taa'idhaapus carraan siif ilaadha carraadha. Oke. Gaafiin akka jettu. Namichaatu mana dhufe deeme. Hogguu mana dhufe intala dhufe. Intalaan namni dhiiraa mana kana ni jiraa iyyeen. Ni jira rafu jira jetteen. Kaasi jeen. Hin kaasu jetteen haqana qaba. Hayni inni si qabu tokko maali jennaan taa'aayyoon tiyya dhaltee dhaleetteen. Abbaan na qaba. Taa'aayyoon tiyya dhaltee dhalee. Halo. Assalamualaikum. Oke, hin arganne carraa nama biraatiif laanna. Yaaluu keetiif galatoomi. Ayyee. Aywa. Dhiyaadhu. Kutee gaa kunis. Oke, namni biraa bilbila. Namni biraa bilbiluu ni dandeessani. Haa 19 ni kutee. Namni biraa bilbiluu ni dandeessa. Carraa isinii kanna. Kana yaalaa baaseetiin jira. Aya. Halo. 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 Shabakaan qabdu. Halo. Shabakaan qabu inni bilbilaa namni biraa. Halo. Assalamualaikum. Ayyee maqaa kee himadhuuti daawwattoonni keenya akkas dhaga'utti dhiyaadhu gaafii fi deebiirra jirra. Falyatafaddal. Eenyu jaamta? Halo. Eenyu naan jette? Ibrahim eessarraa bilbilte? Halo Ibrahim. Eessarraa bilbiltan? Oke. Ibrahim dadhabee jira. Ittisaalli isaa deemuu fi didee bakka shabakaan hin jirre jira. Oke, namni biraa bilbiladhaa. Bilbiluu ni dandeessan. Sagalee dhagaamu. Sagaleen hin dhagaamu. Ammoo sagaleen isaa hin dhagaamu. Ammoo mee sagalee nama tolte sagalee yoo tolte irraatte takka dhahi. Sagalee nama kami? Dhagaama amma dhagaama.
tan sagalee isaa okay sagalee isaa waliin kaasa inni amma keessa bee jira keessan jiru namni biraa akka bilbiladha namni biraa yaala waan garaadhaan rimee fuudha tan afaaniin dhala gaafin takka afaan tana okay ni dhagahama jechuudha Muhammad Ibrahim waan garaadhaan rimee fuudha tan afaaniin dhala okay kota gaafii tana deebisa tana dadhabdus tabiraattiin si jijjiiraa ifin sodaatinii seenaa hirmaadha gaafiin keessan wal duraa duubaan akkuma itti fufetti jira akkasuma anis waan isin gaafadhe yoo isin kawallaaltan tahe waan isin deebistan asumarrattiin isin hima tan deebiin ammoo walitti qabee gara YouTube channel kiyyaatiin deebii isiniif kannaatiin deema waan hin beekne walirraa barachuun dirqama kota seenaa haa wal fayyannu wal fayyaduun dirqama okay bilbila okay Cala Cala ilma abbaa gadaa Cala ilma abbaa gadaa akka jee Cala bilbili be Cala dhiyaadhu Cala gaafii yaaltee jirtaa kottu dhiyaadhu gaafii shayyoo ol jala deebistee badhaasa qabda Caalaan harkatee jira ol darbeef mee asirratti ililli gaafii takka harkatee jira Caalaan gaafii takka harkatee jira ayaatti Oromootis gaafii takka aficha en dura deebise Caalaa dura deebisee Caalaan qawweedha jee wanni maaltu qawweedha gaafii tamita qawweedha asumarratti eekee Caalaa gaafii hedduudhaan asirra gaafachaa jira qawweedha gaafii tana keessaa gaafiin qawweedhaa ni jirti gaafiin akkam jeetu qawweedha naayimi gaafiin jaalala nu gaafadhu hayyee isiniin gaafadha gaafii jaalala bilbila gaafii jaalalaati miti ta gaafii jaalalaati isiniin gaafadha gurbaadhaatu intala takka ta akkan jaalatu ni bareeddi jechuudha haalaan bareeddi jaalala isiitiif taa'uu dadhabeetiniin fuudha jeekee dhaqee jechuudha akkasitti dhaqee bira gattaa'ee wal barani waliin jireenya uumuu barbaadee yeroo kana itti haasee isinis waan jetteen na fuuta rakkoon qabu waanin an siin jee godhi jetteen waan an siin jee yoo goote na fuuta jetteen okay ni waa hundaniin godha jee waan ateette hayyee dachii tana marii akka itilleetti akkana walin marii irkisi jetteen sittiin heeruma okay haala kamiin dachii tana maree irkisame kota akkas jechuun maal jechuudha yookiin hiikni jechasanii hirmaadha obbo naaf ergi
Halo. Yo. Waalaikumsalam. Eenyu ah? Waan itti jirru laaltee gartaati seeni eenyu maqaa kee himadhu dhiyaadhu qotu. Eenyu ati? Waan isi gaafa dhiistu waan biraan haasa'ini eenyuun jee bara. Way. Hayyee gaama sagantaarra irraatiti eenyu maqaa kee? Ibraahimi. Ibraahim gaafiin ati deebisuu barbaaddu tami? Akkasi. Hayyee galatoomi. Yeroo biraa naa bilbili kas taanaan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa jirtaa? Hayyee eenyu ayen? Abdii eessarraayi? Hayyee gaafii tamiin sirra deebi'a? Namichaatu intala akkaan jaalatu fuudhuudhaaf dhaqe. Intalti haalaan bareeddi. Yeroo kana jeen si wajjiniin jireenya uumuu barbaadaa jeen. Akkasitti okay wanni ati atti hundinuu ni taatii sittiin heerumaa waanin si gaafadhu waanin siin jedhu ni goota ennaa waan ati naan jette hunda'u ni godha jeen. Dachii tana akka itilleetti kana mari irkisi jetteen. Dachuma ardii tana guutuu. Maal jechuudha dubbiin? Hayyee. Yes, harkattee jirta gaafii. Gaafii harkatee jira abdi. Yoo isiin irraa gabbuute irraa gabbu'ii jechuu ni qaba jechuudha. Niin irkisaa irraa gabbuu jechuu ni qaba. Yoo bakka itti gabbuutu qabaattee isiin kan irraa gabbuutu taate innis maruu danda'a jechuudha. Namni waan dachii tanarraa bu'ee bakka dhaqu hin qabneef irraa gabbu'ii jechuu ni qaba. Gaafii ta'e harkattee jirta gaafii takkaffaatii hayyee gaafii lammaffaattiin si dabra. Gaafiin lammaffaa gurbaan intala jaalatuu dhaqe kunis saahiba isaa fudhatee hogguu intala bira gaan saahibni isaa duubaa jalaa garagale. Intalti minxaafa sadii hafteef. Minxaafa sadi ballisteef taa'u jirti. Na fuutaa tara takka minxaafa sadeen kanarra taa'ee jetteen. Okay, akkamitti irra taa'a minxaafa sadeen kanarra inni nam tokko. Minxaafa sadi ballisteef. Tara takkatti minxaafa sadeen kanarra taa'ee jetteen na fuutaa. Bakka jira. Akkatti dhaqqabu hin jennee bar. Akkamitti danda'a gaafiidha siin gaafadhe. Inni dadhabeeti inni wallaalee kutee saahibni isaa deebi'eeti irra taa'e. Tara takkatti. Okay, abdii qilleensi baasee jira. Okay, bilbila. Warri bilbiltanii dhabuu jirtan wal gubbaadhaan ta'ee bilbilli amma bilbila. Faraqaa tartiiba eeggatanii oguu namni tokko keessaa beeku hin bilbiluu danda'a amma namni lafa jira ammaan tana bilbile amma. Oottu. Hota. Aboo naaf ergi. Toofik muummee. Toofik. Aya, siifin erga Toofik muummee. Toofik si ergeetiin jira qabadhu. Toofik si ergeetiin jira.
yookiin bilbila harkaatiin bilbili. Okay. Yes. Abdii gaafii takka harkatee jira waan ta'eef. Okay. Seeni. Seena. Itti deebi bilbili abdii akka malee ta'e abdii oro itti deebi bilbili. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee maqaan kee eenyu eessarraa bilbiltee? Abdii Riyaadirraa bilbiltee? Okay ayyee gaafiin keessaa gaafii lamaat deebi'ee gaafii tan deebiin irraa si gaafanna. Namichaatu intalaan fuudha jee warra intalaa dhaqe saahiba isaa fudhatee isaa fi saahiba isaatti hogguu mana gaan saahibni isaa duubaa garagalee biraa deebi'e. Akkasitti hogguu inni deebi'ee intaltee gurbaan hogguu dhufe gaa na fuuta tara takkatti minxaafa sadi ballisteef dura intaltee minxaafa sadi haftee fi isaan eeguu jirti yookiin itillee sadi haftee jechuudha. Na fuutaa tara takkatti itillee sadeen tanarra taa'ee jetteen. Laata akkamitti irra taa'uu danda'a? Wallaalee deeme inni. Saahibni isaa immoo deebi'ee dhufee irra taa'ee isii fuudhe. Akkam? Wallaalee deemeen jenne. Saahibni isaa dhufee bakka takkatti irra taa'e. Dandeega. Manguddoo miti. Manguddoo miti. Hin taatu. Gaafii biraattiin sii dabra. Okay. Salaata ishaa'ii keessatti taraa meeqan laakuu barjaan? 24. Yaali. Hin harkanne yaali.
hin arganne malee. Alo, yoo, maal jette? Isaan baane? Isaan jiree? Ayyee ayyee. Adeeroodha? Ah, yaabanuma jirtaa? Jirra alhamdulillah. Na jala jirtaami? Akkana abshira. Akkana nu jajjabeessaa yaadan. Abshira abshira ayyee. Okay. Gaafii yeey. Hin arganne wallahi. Okay, samakri baasis gaafadhan arganne. Kaisha. Ol kaatee salaatu jirtaa? Hin arganne ittiin dhiyaanne. Olii fi gadi miti hin arganne irras hin dhayne. Tana meeqa salaatte? Ah, laa hola makribni moo? Hin arganne tanaas. Okay, mee tasubiitiin si gaafadha. Tasubii xiqqoodha. Subii irra haa meeqa? Subii moo? Subii lakkooyte? Daqiiqaa miti kalmattiin si kannee immaan tana amma lakkaa'uuf deemta tasubii tana beektaa? Ol kaatee salaatu deemta jechuudha. Salaata subii keessatti takbiirtaa Allahu akbarii tara meeqa jaan? Allahu akbarii qofa. Sami Allahu liman hamidaa fi Allahu akbarii walitti hin jirtu. Allahu akbarii qofa. Takbiirtaa rabbi guddisuu Allahu akbar jette. Hin arganne galatoome. Gaafii kudhanii miti. Kudhanii miti. Gaafii tiyya deebii akkan qabneef akka qabdummaas gara yuutuubiin kottuuti na eeggadhu amma wali qabee si deebisa waan dhabde. Gaafii edaatii isinii deebiseetiin jira. Edaa harkattanii mi? Okay. Gaafii laaftuun si gaafadha ammaan tana. Tanamani beektamani hin beeka akkati beektuma yaadaanu Allahumma salli alaa Muhammad. Du'aa jiraa du'aa dhalu naa beeka. Tana ni beekta daftee deebistee kam? Ol facaasaaf harkatee jira gaafii takka. Okay. Ammallee gaafiin tiyya kam jetti? Takka deebisanii jiran garuu seelaayi. Amma seente? Ayyee namichaatu mana dhufe. Intala dhufe hogguu mana dhufe. Intalaan jee namni dhiiraa mana kana ni jira. Ni jira jetteen.
rafu jira khaasi jendemi hin kaasu etten haqana qaba haqni inni si qabu san tokko maali jennaan ta'ayyoon tiyya dhaltee dhale abbaan na qaba etten ta'ayyoon tiyya dhaltee dhale abbaan na qaba etten haqni inni si qabu tokko maali jennaan ta'ayyoon tiyya dhaltee dhale abbaan na qaba akkas etten saniifuu intalaa fi gurbaa maal walitan intala sani intala mana gurbaa mana rafuuf intalti maal walitan akkamitti eesuma okay in arganne gaafi biraattiin si dabra in arganne ta'ayyoon dhaltee dhale abbaan na qaba jette laa hayni inni si qabu tokko maali jennaan ta'ayyoon dhaltee dhale abbaan na qaba eh gantaatu ati womoo olii taanii miugas gaafaan deebise siif adda baate ta'ayyoon tiyya dhaltee dhale abbaan na qaba jette hayni inni si qabu tokko maali jeen hadhage hin kaasu jetteen haqana qaba halo halo in arkanne tiyala ayye halo waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh nagaa jirtu ayye siin daga ayye fuula kiyya mul'ataan jiru okay galatoomi ammoo kami ayye 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 akkana ayye ayye ayye
Ayyee tokko uleedha kaa'e tokko ulee kaa'e. Yes. Kanaan akka inni jetteen daawwattoota keenya kun gaafiin deebiin isii akkuma shaba karraa hin saabar. Bakkooraa jimaa fi uleen deemmata. Akkana. Sadeen kana akkasitti bakka takkatti irra gattaa jechuudha sadeen kanaan. Baarakallaa fi galatoomii gaafii ta'e harkattee jirta. Maqaan kee eenyu jette? Biyyoo daayi. Biyyoo. Daawwattoota keenya ayyuu keenya dhufee kun biyyoo wadaay janiini akkanatti gaafii sana addaan isinii babaasee deebisee jira. Gaafii kara takkatti itillee sadiirra gattaa'ii intalti jetteen san gurbaan wallaalee deemee saayibni isaa dhufee bakka takkatti irra taa'ee intala san fuudhe jechuudha. Akkamitti irra taa'ee? Minxaafa tokko bokoraa deemmatuun irra lafa kaa'ee kan lammaffaarra jimaa deemuun kaayyate kan sadaffaa ifee hudduuraan dhaqee irra gattaa'ee jechuudha. Akkasitti abbaadhaan kanaana kan inni jetteen intalti. Akkasitti abbaan isa sadiif kanne biyyoo wadaay harkatee gaafii deebisee jira asumaan. Maashaallah. Ayyee. 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 Haya. Ayyee. Ayyee. Haya. Haya. Tola malee qofalte. Galatoomi gaafii nuti dabaltee jirta ooma gaafannuu. Ayyee galanne gaafatiin biyyoo fayya. Ayyee. Daawwattoota keenya gaafii biyyoo wadaay nu dhiyeesseen asumaan isin gaafadha. Intala daminaa ta hin qofalle ta intala takkaan qoflin jedhu abbaan intala tana annama intala tiyya qofalchiisu malee hin kannu jeete taa'u turte namni intala tana qofalchiisu dhabame jechuudha. Akkasi gurbaan tokko qofalchiisee intala tana fuudhee akkamitti qofalchiise? Intalti daminaa tun hin qofaltu takkaan qofallee. Tana deebiin dubbii tanaa isin bira jirti. Akkana gaafii teenyarra maashaallah daawwattoonni keenya deebisaa jiran irraa akka edaatii miti. Gaafiin sadi deebitee jirti. Arraanis gaafuma shaniin dhufeenis gaafii takka hafe amma gaafiin jabduun gaafiin takkittiin hafte gurbaadhaan dhufe mana intala takka dhufe mana tokko dhufe intalaan jee intala dhufe namni dhiiraa mana kan inni jira jeen ni jira jetten kaasi rafu jira malee ni jira jetten hin kaasu jetten haqara qaba. Hayni inni si qabu keessaa tokko maali jeen jedhu ta'ayyoon dhaltee dhale abbaan na qaba jetten waggaa kana gurbaa fi isii maal walii tan
ittana laal. Daawwattoota keenya tana galgala boruutti isin dabarsa. Achumaan liifiin teenyaas dheerattee jirti. Za'aanis achi deemtee jirti. Waan nu daawwattaniif galatoomaa gaafii teenya tahaftee fi tan deebitellee walii qabee bakka takkatti. Asumaan gaafiin teenya YouTube irrattis laayifiin deemu jirtu waan ta'eef akkana itti gaa siniifin deebisa. Gaafiin tokkoffaadha waan garaarrimee fuudhee afaan hin dhalu ta'enne qawweedha. Akkuma isin jettanii ammumaan tanaan isinii deebisa. Okay. Gaafiin sadaffaadha. Gaafiin lammaffaadha. Intala gurbaan itillee sadi haftee bakka takkatti irra taa'ettiin deebitee jirti. Bakka takkatti irra taa'ee takka bohoraan irra kaa'ee takka jimaan irra kaa'ee takka hudduun dhaqee irra gattaa'ee akkasitti deebite. Akkasi gaa salaataa keessaa hin gaafadhe. Salaata subii keessatti tara meeqan Allahu akbar jaan ta'etti ammumaan tanaan isinii deebisa. Kaan inni immoo salaata subiitiin amma isinii deebisa. Kaan galgala boruu godhanna. Okay. Taraa kudha takka Allahu akbar jettaa ka'ii salaatii ilaaliin akka jigsiise. Allahu akbar jechuun taraa kudha takka. Achumaan waan na daawwattaniif galatoomaa. Jiraan du'aa dhalu, du'aan jiraa dhalu kenne khilleedhaas ni ta'a, ilma namaatis ni ta'a. Akkuma Rabbiin Quraana isaa keessatti dubbate subhaanahu wa ta'ala yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi jedhe. Du'aa keessaa jiraa baafneeti, jiraa keessaa du'aa baafnaa jedhe. Kar tokkotti ni hiikamti. Kaafira keessaa muslima baafnaa jechuunis ni ta'a. Kaafirri du'aadha jechuudha. Akka waan du'aati kaafirri. Achi keessaa muslimni bahuun waan fayyaadha jechuudha. Killee keessaa killeen akka waan duutuun laalamti. Duutuun nyaadhamne osoo hin ta'in waan lubbuun qabne jechuudha. Killee keessaa ilmoon baatee ilmoon san killee dhalti jechuudha. Akkuma kana gaa daawwattoota kiyyaa hundi keessanuu kan dhiiraa, kan dhalaa, kan xiqqaa, kan guddaadha waan na daawwattaniif galatoomaa hundi keessanuu achumaan gaafiin teenya wal duraa duubaan kan itti fuftu tahaa addaan hin dhaabbattu. Achumaan obboleeyyan kiyyaa share, subscribe, like godhuudhaan YouTube bakkee show dhayxanii jajjabeessuu isinirra haa jiraattu. Linkii achirratti isinii maxxanseetiin jira. Gara YouTubein gaafii waan hafe achirratti deebii isiniif filaadha jeetiin ture. Waan liifiin bakka lamaan irra deemu jirtuufin asin yaada isinitti guute. Akkasii galatoomaa baganaa jiraattan halkan gaarii isinin jaalladha.